ani waan sin jedhe akka kakuu moofaatiin sin jechuu jira waan wangeela kakuu haaraa wasitti haasawtu akka kakuu moofaatitti namni ejjee inni ejjees isin ejjetes ni ajjeefamoon ajjeefamu dhagaadhaan. Okay, ni ajjeefamu. Daawwitii fi intaltii Uriyaa jaartiin Uriyaa ajjeefamuu moo an ajjeefame? Isa jammaar ishiin barbaadetti miti bargiddiidhaan miti akkas gootee inni waame. Goobazi naadi okay wangeelaan dubbisaa qoy miliquun amma ka leewwata 20 qonnaa kan dubbisaa qoy bargiddiidhaan akkas gootee uummata waamsa. Dhaabbadhu waan fedhe dhaabbadhu kan dubbisaa akka jedhu waan akka kuma fa'aa leewwata 20 dhaabbadhu leewwata 20 boqonnaa 10 akkana jedha. Akkana jedha qonnaa 10 akkana jedha namni tokko dhageeffadhu. Namni tokko haadha mana namaa biraa haadha mana ollaa isaa wajjin yoo ejje inni ejje isheen ejjitees lachuu mama malee haa ajjeefaman dhugamoo soba. Daawit jaartii namaati wajjin intala ollaa wajjin ejjemoon ajjine. Isa jammar kaachi biratti kan leewwata. Sijammari kedis kan ifa amma akka kitaabni dubbachaa jirra. Okay. Nama lama kan warra. Irraan si deebe waan akkas hin jedhu. Daawit intala tana dirqiidhaan of biratti fidee intala Daawit ejjemoon ejjine. Ejjenaan jette. Ejjee jira balleesseera sin jedhee. Goobas akka kakuu moofaatitti dubartiinis isaan lamaan warri ejje maal toqa ni hidhaman moo ni ajjeefaman? Kuni giddeetaadhaan okay akkas goosise. Gooba waan fadheen haa godhu giddeetaadhaan waan fadheen haa godhu ejjemoon Daawit okay Daawit ejjemoon ejjine isii dhiisayye Daawit ejjemoon ejjine. Ejjeef jira kitaaba qulqulluutu waaqayyo hojjetee ni jira badii balleessee. Namni ejje maal ta'uu qaba? Namni ejje nama lamaaniiti warroon dhirsaa fi niitii qaban nama wajjin hin ajjeefamu jechuudha. Dhaggeeffadhu isa dirqi waan jedha dhaggeeffadhu namni ejje jedhe akka fadhe haa ta'u fedhu reeppii haa ta'u fedhu waan fadhe haa ta'u ragaa fidatta. Daawit ejjemoon ejjine dubartii ollaa wajjin obboleessoo. Giddeetaadhaan balleesseera akka daffaruutii bargiddeetaadhaan balleesseera. Waan fadheen fadhu giddeetaadhaan fadhu jaalalaan haa raawwatu ejjemoon ejjineenaan ejjenaan jetteemi. Yaa kun itoo badiisaati maal giddeetaadhaan himi waan kun raawwate. Waan fadheen maaliin raawwate inni intala tana itti? Giddeetaadhaan uummattoota sannii waamsisee kana gara shiddatee okay ejje dalagee moo inni ejje jedhama moo hin ejjine jedhama? Okay namoonni akkasii qixaatii isaan kaffalaman siqilii 50 isaan kaffalaman. Nadaggeeffadhu you don't even listen to me why you rush nadaggeeffadhu ka. Waan si jedhe kitaabni qixaatii garaagaraa kennaate an quraana si dubbisu jira ifa yoo kana taane kan waliin haasa'uun. Ma kana daqiiqaa meeqa waan sekondi takka na deebistu mee na dhaggeeffadhu qixaatii gargar is apply namni gartee fornicate namni ejje jedhe it apply to any either by force or gartee willing fadhinnaadhaan dirqamaan haa ta'u ejje namni ejje jedhe ammaan yoo nama tokko dirqee itti ejje jedhamu hin jedhamu. Ko badii balleesseerta badii saniif ammoo tuyyuu kabraa lafa. Badiinsan na dhaggeeffadhu badiin raawwadhe saniifa ajjeefamuun qabu moo ajjeefamuun qabu? Okay, akka ginnal badii san tulakkaama fakkeenya fi hoo walii galteedhaan ta'uu taate ni ajjeefamtu hoo walii galteedhaan taane ammoo tuyyuu. Baraka kum na dhaggeeffadhu amma dhiis Daawit Raayis dheedha. Baraka kum ofaa keessa jiraadhee yoon hin dirqiidhaan dubartii takkatti ejje ajjeefamuun qabu moo ajjeefamuun qabu waan? Okay, ajjeefamuun qabdu birrii kafaltaa jechaadha. Fidi ragaa naa fidi namni ejjee birrii kafalee kan jedhu naa fanni bakka ragaa namni ejje ragaa naa kan dhaggeeffadhaa jiran ayyee baase namni ejjee birrii kafaluu qabaa bakka nama kafaluufis ni hima ajaa'iba argitanii Ahmad jirtu wallaahi uummata wangeeluma wakkatu jira ustaas bakka mijataan jiru saniif arasun Hamdi jirtu Ibnu Abo السلام عليكم. وعليكم السلام. لا إله إلا الله. انت لا تنزل بعضنا ها لا كوي عفيدو كوي فيدي عفيدو اوكي زداقي مي ددمي لما دكين مالي زداقي
اوكي باونا فكر كيس لسه لكن كديبي تون اوكي كيس ديبيش كيس ديبي زقاقم كيس ديبي ده Seeraboo زداج أو زقاديم زقاديم خير إن شاء الله boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? زقاديم بقولنا ندم لما لكوسا بس قدر زقاديم bakka zilalau jaanii irra kutan hunda qaba jaan zigaagim kun bakka zilalau jaanii irra kutan qaba jaanii zigaagim kun amaarenya dhibbo lakkoofsuma 19 sanuu hin jiru 18 ni jira. Ismaa'eel tokko abbaa seera boon seebbo kana keessa seera keessa deebii 22 19 jettee? akkas fakkaata. No, I don't know why. Kun hin qabu 19 kun ni qaba. Sababii inni durba Israa'el irraa maqaa qabee kaa'eefis meetii shaalii 100 mijjanu abbaa intalaatiif gatii abaasan. Intalliin immoo haadha mana isaa haa taatu bara jireenya isaa guututti jedha. Ayyee. اوكي اتش برت هند عند فريرامي سببني وبدي كنا بدي كتاتي كان اللي ارغمو جدك تام نقول كتاتي غرغرا كنا سو داويتي في اللي واقع كتاتي ددا كن في جراچان اوكي كان داود كان نيفي بري كان نيفي اوكي امرا قال داود كان داود هولدن اما كرمن داود بري كان نيفي سباس بري غرا لولا ارغي اجچسين رامي تدرسشين بر اني لافكن وان سينجده abbaa eenyutiif kana jaarsasiitiif kanna moo abbaa intalaatiif kanna? Kuni waan as okay warra jaartii namaa lame akli jaartii namaa taap gootee jaartii akkamitti dhiisa sila jaartii du'e waan si jedhe abbaa isiitiif kanna moo abbaa isiitiif kanna moo abbaa mana isiitiif? Hold on abbaa mana isheetiif jaarsa isii for her husband or for her father? Okay warra shiiti kenna yennaa dubartiitti warri no na dhaggeeffadhu abbaa isii dhalcheef kanna moo jaarsa isii kan duraa saniif kanna? Obboleessa akkas biratti qaaqaa jiru dubartii mana jirtu akkas taatee waan siin jedhe na dhaggeeffadhu akkuma feete intala takkatti intala namaa gaa'ila mata dureen akka jaartii namaan jedhu dhaggeeffadhu jaartii namaatii miti hundo gaa'ila intala neerumini jaartii namaatii miti dhaggeeffadhu seera gaa'ilaa gadhuuf abboomii kenname jedhe kun mata dureenu waa'ee dubartii heerumteetii miti. Mata dureen isitti dubartii heerumtee mata dureen hin dalagu birri sana abbaa intalaatiif kan okay na dhaggeeffadhu mata duree quraanni mata dureen qabu waan sin na dhaggeeffadhu birri sana ifa na dhaggeeffadhu birri sana jaarsasiitiif kanna moo abbaa isee dhalcheef kanna? Okay achi biratti okay qixaatii garagaraa akka jiru sin mul'isaa jira malee ni kanniitiif yaa nurraa gabaabsi goobasi birri intala tana kan maqaa balleessana jaarsa isiitiif kanna moo birri jaarsatti mee intala jaartii teetiin akkana godhe jedhee kannaaf moo abbaa isheetiif maatiif haa kennu isaa achi biratti birri miti si jammara achi biratti meetii dhaqanii jechuudha meetii sun warra isheetiif kan kennu. Daawud eenyuuf kanne? Ay kenne sin hin jenne qixaatii garagaraa akka jiru hin jiru kanaafuu laalchu Daawud maal godhe isa kanne? Okay ni ajjeefamoo hin ajjeefamu Daawud? Hin ajjeefamne sin jedhee bar qixaatii sangii ni ajjeefamoo Daawud ejje akka kamu ni ajjeefamoo hin ajjeefamu? Ajjecha miti qixaatiin ajjecha bichaa miti qixaatii sana ammoo tuyyu argate qixaatiin garagaraa bir waan kana shelle dhibba kana baasee jira Daawud baasee maal ka jedhu amma boqonnaa naaf fidde kana maaliif naaf fiddeeti? hin baafneemi? Okay qixaatii san waaqayyo isaa kennee bichaadha hin baafneemi? Eeyyanii wangeelatti hin dalagamu jechuudha kanaaf wangeela dalagamuu qaba wangeela kan irratti raawwatamne jechuudha tokko bichaa eenyu jira siin jedhe qixaatii tokko bichaa eenyu jira siin jedhe filannoo qabda
Ay waaqayyo akka barbaadin nama qaxxaa qixaati sana mootu iyyuutti kennee Okay, jira jira waa'ee balleessee jirti jedheeti. qixaate itti kanne kana raawwatee ajjeefamee moo birri kafale. Ajjeefamee maal siqaa garagaraatti irraan bahee mana keetii waan akkanaa hin badin jedheeni yookiin waaqayyo isa sanii waannaa Abboo jedheeni isarratti isaan baan ajjechaan kan irra raawwatamtu isarratti moo qaama biraarratti kan ajjechaan nama ejje kan ajjeefamu ilmo yoonaan ejje ilmootiyya moo ana ajjeefama. Isarratti kan raawwatamu. Ajjeefamee ajjeesanii isarra raawwatanii Hin ajjeefamne. goobas maaliif hin ajjeefamin? Qixaatiin tokko bichaa wanti eenyutu jira siin jedhe qixaatii garagaraa Fidi jira kan waaqayyo biraa akka fidi qixaatii naa fidi isaanii kennu. bakkuma qixaaxa gartee waaqayyoon daawwit birri kannee iyya daawwit hin kanneen. Birrii miti siqillii mormaati meetiidha siin jedhee bara meetii sana ammoo tuyyuu qixaatii